Ashabaa akkam jirtu harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin akka qabu jenna. Akkam jirtu. Waraanni bilisummaa Gaambeellaa yeroo waggaa tokkotti dhiyaatuuf mootummaa waliin mari'ataa erga turee booda guyyaa har'aa miseensota isaa hiikkachiisuu akka eegale ibse. Waraanni bilisummaa Gaambeellaa waggoota muraasa dura kan hundaa'e yoo ta'u qaamolee riphee lolaa biyyattii keessa jiran waliin wal ta'uun socho'aa tureera. Yaadannoo yeroo dhiyoo kan ta'e qindoomina waraana bilisummaa Oromoo waliin uumeen magaalaa Gaambeellaa sa'aatii muraasaaf qabatees tureera. Naannoo Gaambeellaa fi Sudaan Kibbaa keessa socho'aa kan ture humnichi marii yeroo dheeraa mootummaa federaalaa fi naannichaa waliin taasisaa ture booda miseensota isaa gara mooraatti deebisuun qabsoo karaa nagaatti deebi'uu murteesse. Waraanni bilisummaa Gaambeellaa marichis Sudaan Kibbaa magaalaa Juubaa fi Finfinneetti adeemsifamaa akka ture kan ibse yoo ta'u akkaataa walii galtee kaa'ameetiin miseensonni isaa 205 ta'an hidhannoo isaanii hiikkatanii poolisii federaalaatti kennuun gara mooraa haaromsaatti deemaniiru. Hoogganaan waraana bilisummaa Gaambeellaa obbo Gaatluwaak Buum akka himanitti qabsoo karaa nagaarra hidhannoo sababni filanneef mootummaan naannichaa marii fi nagaaf karaa waan cufeef ture. Kana booda garuu bu'uura waliigaltee kaayyanneen waan sochoonuuf maqaa waraana bilisummaa Gaambeellaatiin qaamni socho'u hin jiru jedhan. Waajjirri bulchiinsa naannoo Gaambeellaas humni waraana bilisummaa Gaambeellaa hidhannoo hiikkatan gara haaromsaa seenaa jiraachuu ibseera.